Darabeen kana oduu ijooti kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduu ijoo isaatii kana qabannee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaalleeti. Ijoo keenya jalqabaatiin ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa Injifaannootti dhiyaannee jirra jedhe. Galmi qabsoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisa taate uumuudhaan Finfinnee qabachuuf walabummaa Oromiyaa deebisuuf qabsoo taasifnu jabeessinee jirra kan jedhe ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa fi dursaa zoonii kibbaa gammachuu abbooyyeeti. Ajajoonni lameen mala qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun turtii Associate France Press fi BBC waliin taasisaniin kana kan ibsan sochii waraanaa taasifamaa jiruun kibba Oromiyaatti nageelleen dabalatee bakka hafan to'achuuf duulli dhumaa yoo jalqabamu salaalee aanaa hidhabuu abootee baadiyyaaleen hundi to'annoo waraana bilisummaa Oromoo harka galuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa odaa tarbii ibsee jira. Humni walootti Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo WBO haleellaa waraana biltigina irratti taasisaa jiraniin magaalota akka Kaarraa Qoree fi Haxaayii to'achuu gara Shawaa Roobitti qajeelaa jiraachuun beekame. Guyyoota muraasa dura magaalaa Kamisee fi bakkoota biroo murteessoo ta'an kan to'ate humni waloo kun waraana biltigina harca'ee faca'aa jiru haleeluudhaan injifannoo boonsaa galmeessuu isaanii maddeen keenya naannicharraa beekuun danda'ameera. Oduu walqabateen Affaar keessatti kallattii bahaatti lola taasifamaa jiruun humnoonni Tigraay daandii baaburaa guddicha Jibuutii Finfinnee geessu miillee irratti to'achuuf dhiyaata akka jiran beekameetiin jira. Salaalee aanaa kuyyuu magaalaa Biriitii jedhamtu keessatti dubartii ulfaata akka fi qeerroowwan shamman hidhaarraa baafamanii ajjeefamuun gataman. Torbee tokko dura humna waraanaa biltiginnaatiin qabamanii magaalaa Biriitiitti hidhamanii kan turan qeerroowwanii fi dubartiin ulfaata akkam sadaasa shambara 2021 galgala sa'aatii 2 akka Oromiyaatti mana hidhaatti baafamanii bifa suukanneessaa ta'een humnoota waraana biltiginnaan ajjeefamanii gatamuudha. Maddeen keenya irraa kan odeeffanne namoota ajjeefaman keessaa kanneen maqaan isaanii dhaqqabe Buruuk Taaddasaa, Barraa Girmaa fi Nagaash Baqqalaati. Harargee baha magaalaa Wadaay keessatti hiriira deeggarsa biyyee jechuun isaan kanaan dura waldaan wal gurmeessaa turanii fi kaabinoota sirnichaa hawaasa burjaajessaa ture jedhan qeerroowwan garasii dubbifne. Magaalattii keessa qeerroowwan jajjaboo maaf hiriira deeggarsaa bahuu dhabdan jechuun doorsifnoota sirnichaatiin irratti raawwatamaa jira. Kana malees isaan sabboonummaa qaban hidhuuf barbaachaa irra jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabanii mirkaneessa. Haa ta'u malee qeerroon magaalattii sochii taasiseen hiriirri sirna Abiy Ahmed deeggaruuf qophaa'ee galma barbaadame kan geenye gochuu dandeenyeerra jedhan. Bulchiinsi biltiginnaa kufaatii isa mudate irra aanuuf labsii yeroo muddamaa labsate jedhuun dargaggoonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada laatan. Bulchiinsi sirna biltiginnaa hiriira deeggarsaa qopheessuun uummata humnaan yaasee deeggaraa uummataa waan qabuuf fakkeessaa jiraachuunis tibban irra deddeebiin mul'ataa jira. Bulchiinsa Abiy Ahmed ammayyuu iddoo jiru argaan jiru kan jedhan dargaggoonni Oromiyaa hiriira sobaa fi labsii yeroo muddamaan mirga lammiilee sarbuun falaa akka hin taane hubachiisanii jiru. Itoophiyaa keessatti tajaajilli intarneetii adda citee jiraachuun beekame. Finfinnee fi magaalota gurguddoo keessatti tajaajila intarneetii namoota appilikeeshinii VPN jedhamu fayyadaman qofaatu argataa jira. Miidiyaaleen hawaasaa kan akka Facebook, Instagram, WhatsApp fi Telegram deeggarsa moosaajiiwwan bantuu malee akka hin hojjennetti guyyaa kaleessa sadaasa 8/2021 ugguramanii jiraachuu NetBlocks gabaasee jira. Addis Standard qaboyaa walgahii mana maree nageenya gamtaa Afrikaa dhuunfatti ilaalee gabaasa baaseen Olusegun Obasanjoon rakkoo siyaasa Itoophiyaa nagaan furuu fi aangoonni kaaba biyyattii fi Finfinnee dhuunfayyoo dubbisu walii galuu gabaase. Haa ta'u malee Olusegun Obasanjoon carraa nagayaa baname xiqqoo ta'uu eeruun carraa kana fayyadamuuf akka tumsi barbaachisu dhaamanii jiru. Akka gabaasa Addis Standard ergamaan addaa kun Abiy Ahmed fi Shimallis Abdiisaa dubbisuu isaanii kaasuun kaabarraa Dr. Dabratsiyoon waliin mari'achuu haasawa isaanii keessatti kaasanii jiru. Olusegun guyyaa har'aa aangoota naannoo Amaaraa fi Affaar dubbisuuf imaluun gabaafamee jira. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma nageenya Itoophiyaa irratti yeroo 12ffaa walgahii sadaasa 8/2021 hiixata kaleessaa taa'e. Manni marichaa rakkoo biyyattii furuuf adeemsa araaraa gamtaa Afrikaa kan Olusegun Obasanjoon eegalame cimsuun akka barbaachisu akka irratti waliif galeen wayita ta'u qaamni hunduu gara marii siyaasaatti akka dhufuuf waamicha dabarseera. Manni marichaa walgahii kanaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo kaasee kan mari'ate yoo ta'u dhimmi qabsoo Oromoo ammas xiyyeeffannoo gahaa akka argatuuf irratti hojjetamuu qaba jedhu hayyoonni. Durteessuun mana maree nageenya UN ji'a kana Meeksikoo dabalatee biyyoonni miseensota mana marichaa ta'an waraanni dhaabbachuun araarri akka bu'u gaafatanii jiru. Hayyigaa kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu ijoo keenya kana oduu keenya idilee keessaa argattu.
ijoo asirratti muusuun wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetiim horabla.